Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Sada Waaqa tokkoo, Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Sada Waaqa tokkoo, Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Sada Waaqa tokkootti ni amanna, Ameen. Nagaa fararri jaalalli Kiristoos isiniif haa baay'atu. Maatii Waaqayyoo akkam ooltan, nagaa keessanii jirtu. An nagaa kootii galata Waaqayyoo jiran isiniin jedha. Har'ammoo akka fedhaaf jaalala Waaqayyootti kutaa macaafa qulqulluu keessa wantoota tokko wajjiniin caqasnee darbina. Waaqayyo hundumaa keenya nu haa gargaaru. Kutaa macaafa qulqulluu keessa seerota kurnan, waa'ee seerota kurnanii wajjin ilaallee darbina. Seera bahuu. Kutaa macaafa qulqulluu keessa seera bahuu boqonnaa 20 lakkoofsa 1 hanga 17. Ana qofa waaqessi. Waaqayyo dubbii kanatti fufee jiru hundumaa hin dubbate. Inni ani Waaqayyo gooftaa kee isa mana garbummaa biyya Gibxii keessaa si baasedha. Waaqayyoolii kan biraa tokko illee ana bukkeetti hin qabaatin. Ati bifa fakkeenya kanaafi hin sagadin, isaafis hin hojjetini. Ani Waaqayyo gooftaan kee Waaqayyo hinaafaadha. Cubbuu abbootaa hamma dhaloota sadiitti hamma dhaloota afuriittis harka ijoollee warra na jibbanii keessaa nan barbaada. Dhaloota warra na jaallatanitti abboommii koo eeggatanitti garuu 1000 isaaniitti gaarummaa koo nan agarsiisa. Lammaffaa, nama yookaan abbaa buddeenaa kee akka ofii keetiitti jaalladhu. Nama yookaan abbaa buddeenaa kee akka ofii keetiitti jaalladhu. Maqaa Waaqayyoo akkasumaan hin waamin. 3. Abboommii kurnanii jechuudha kun. Ani Waaqayyo nama akkasumaan maqaa koo dhahu utuun hin adabin waan ani hin dhiifneefi ati maqaa koo maqaa Waaqayyo gooftaa keetii akkasumaan hin dhahin. 4. Guyyaa sanbata qulqulleettii eeggadhu yaadadhu. Guyyaa jaha hojii kee hojjedhu. Guyyaa jaha hojii kee hojjedhu, jiruu kees hundumaa godhadhu. Guyyaan inni torbaffaan garuu sanbata ana Waaqayyo gooftaa keetiif eegamudha. Ati ilmi kee, intalli kee, hojjettuun kee, horiin qeheen kee, galaan kellaa kee keessa jirus isatti hojii tokko illee hin hojjetini. Ani Waaqayyo guyyaa jaha keessatti bantii waaqaa fi lafa galaana wanta isaan keessa jiru hundumaas uume. Guyyaa torbaffaatti nan boqodhe. Kanaafis ani Waaqayyo guyyaa sanbataa nan eebbise nan qulqulleesses. 5. Haadhaa fi abbaa kee kabaji. Biyya ani Waaqayyo gooftaan kee siif kennu keessa bara dheeraa akka jiraattuu fi abbaa kee fi haadha kee fi ulfina kenni. 6. Hin ajjeesin. 7. Hin ejjin. 8. Hin hatin. 9. Nama irratti sobaan dhugaa hin bahin. 10. Mana namaa duraa fudhachuudhaaf hin hawwin. Haadha manaa namaa, hojjetaa isaa, hojjettuu isaa, qotiyyoo isaa, harree isaa, waanuma kan isaa ta'e duraa fudhachuudhaaf hin hawwin jedhe. Jechoota wangeelota jahan Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 35 hanga 36. Kan beela'e tokko kan beela'e nyaachisuu. 2. Kan dheebote obaasuu. 3. Keessummaa simachuu. 4. Kan uffata dhabe daara baasuu. 5. Kan dhukkubsate gaafachuu. 6. Kan hidhame gaafachuu. Seerota wangeelota jahanii. Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 17 hanga 45. Obboleessa kee irratti sababa malee hin lolin. Lakkoofsa 1. 2. Gara shamaraa yookaan dhiiraa hin ilaalin. Laphee keetiinis ishee hin hawwite hin sagaagilin. 3. Haadha manaa kee yoo sirratti nama biraa waliin sagaagalte malee hin hiikin. 4. Hin kakatin. 5. Hammeenyaan hin deebisin. 6. Diina kee jaalladhu. Waaqayyo hamma seera isaa eegee mana isaa keessa jiraatu nu haa taasisu. Ameen. Waaqayyo nama seera isaa eegee hamma dhumaatti cimee dhaabbate mana isaa keessa jiraatu Waaqayyo gooftaan nu haa taasisu. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Warroonni nama dubbise abboommota kurnanii fi akkasuma seerota wangeelota jahaniiti jechuudha. Waaqayyo gooftaaf galanna ta'u. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu hanga bara baraatti. Ameen.